Ashama akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo kan biraan dhufee jira. Har'a kan isin qabadhee dhufe viidiyoo yeroo darbe isin dalage irratti hawwii yuutuubii hojjechuu kan qabdanii addumaan qimamoonni madaame garuu yuutuubii hojjechuu nan barbaadan ture ani garuu wannan hojjedhuun qabu kan jettanii viidiyoo sasalphaa ta'e waraabuudhaan akka itti yuutuubii hojjechuu dandeechan jedhee waan naagalee irraa isin qooditiin ture jechuudha. Viidiyoo itti immoo akkaataa itti waraabdanii fi akkasuma immoo isa waraabdan sana idiit gootanii itti maxxansitanii isiniin dalagadheetiin ture. Har'a isa sana isin argisiisuuf isin dalaguuf dhufe jechuudha. Dafee isin maxxansuudhaaf immoo haalan nam jechuu didee. Kanaafuu har'a kan isin argisiisu ta'a amma xumura viidiyoo kootti na waliin turaadha. Viidiyoo hojjechuudhaaf yaadne sana akkanattis mul'achaa ta'a sagaleedhanis hojjechuudhaan murteessine sana hin waraabna jechuudha. Kan waraabnu immoo kaameraa bilbila keenyatiin kan tiktookitiin hin ta'u gaafa maxxansinu akkanatti isiniin guutuu akkanatti gidduu keessatti hafa jechuudha. Kanaafuu dirqamni kaameraa bilbila keenyaa isa normaalii bilbila keenyarra jirudha. Gaafa waraabdan immoo akkanatti malee akkanatti waraabamu yeroo baay'ee akkanatti waan waraabnuufidha kan gidduu keessatti nu jala afaan akkanatti akka kiyya uwwifamee jiru kanatti kan hin uwwifamne jechuudha. Kanaafuu namni isin waraabee foofiif waraabdaniifuu akkanattidha kan waraabdanii. Egaa akkanatti waraabdan iddoo sagaleen hin jirre iddoo ifti jiru yoo filattan gaariidha. Kaameraa bilbila keessanii duraanis fuulduraanis hin qulleessitu waraabdanii. Egaa waraabne kaan immoo idiit goona. Idiit gochuun dirqama. Sagaleewwan hin barbaachisne viidiyoon hin barbaachisne gidduutti waan nu jalaa galaniifuu idiit gochuun dirqama. Ani immoo kan idiitii godhu CapCut irratti. Aappii CapCut kana kan hin qabne immoo Play Store irratti download godhattu jechuudha. Kanaafuu amma akkaataa itti CapCut irratti idiit gootan fi akkasuma immoo itti maxxansitan kan isin argisiisu ta'a. Kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Na waliin tura. Amma viidiyoo hojjenne sana kara CapCut seenee CapCutidhaan idiit godhannee poost godhannaa jechuudha. CapCut keessa seenee saniin booda kara jalaa kanarraa mallattoo idiit jiru mallattoo idiit kan jiru mallattoo murtuu kana hoo xuxxanii gubbaarratti akkatti isin uffannee viidiyoon jiru mallattoo ida'uu sana gadiin qabdu viidiyoo poost godhachuu barbaadda sana galarii keessaatiin fidduu jechuudha. Anamma deemitan fidee jira viidiyoon kun hunduu kan yaaliidhaaf fannoo jee saniin egaa fideetii dhufee bakkee kanatti waneen viidiyoo kanarratti dabaluu ifaan dabaladhaa jechuudha. Kan hin muruun qabu garuu akkaataatti murtaa isinii argisiisa booddeerra ifaan itti dabaladha viidiyoo kanatti xiqqoo jechuudha. Kara jalaarra akkanatti dalga hin deemtu. Achiin kara jalaarra akkanatti dalga deemtanii bakka adjustan jedhu kana al takka hin tuqxanii jechuudha. Saniin booda iddoo kanatti ifa nan dabala bakkeen gadi qabee harka keessanii gadi qabdanii garanatti karama harka mirgaatiitti jechuudha. Akkuma viidiyoo keessanitti murtaa'aadha. Kiyya xiqqoo barbaada kan keessan baay'ee barbaaduu danda'a. Karaa harka mirgaatti qabdanii haga 5 haga 10 akkuma viidiyoo keessan garuu badaa akkasiin jalaa hin dukkaneessine jechuudha. Ifa hunda isaatu jechuudha fayyadamuu hin dandeechan akka viidiyoo keessanitti. Saniin booda akkanatti egaa dabalee ka'ee duubatti deebina. Duubatti hin deebitu jechuudha. Mallattoo kana tuxxanii kara duubatti hin deebitanii as bakka idiitan jettu mallattoo murtuu kana hoo tuxxanii akkanatti bakka muruu barbaaddan sarara viidiyoo keessaa murtan hoo qabdan deemtaniit bakka isfiliituttu kan al takka hin tuxxanii achiin gadi qabdanii dileet keessaa gootu jechuudha. Namma kan dileet godhe hin qabu. Saniin booda ammas duubatti deebitanii akkasumas immoo viidiyoo viloogii hojjettanii amma sagaleedhaan irratti waraabuu barbaadanu ta'e kan dura waraabame kana sagalee aamsuu qabda waan ta'eef dudduubaan jiru bakkee soondii kana al takka qabda sagalichiin bada. Saniin booda riikoordan jedhu kara jala aadiyoo kan tuxxanii achi riikoordan jedhu isinii ufaa akkanatti sagalee irratti waraabdu jechuudha. Viloogiidhaaf amma sagalee irratti waraabdan gaariidha. Yeroo itti hojjettan satti sagaleen isin jala jiru isin jeequu danda'a. Akkanatti sagalee irra waraabdanii asirratti gootanii kana fakkaata. Anuma sagalee irratti waraabne nanaqa jechuudha sagalicha. Arraaf kana fakkaata. Haga naagaleedha kun dogongora jiru immoo koomentii irra naa kaa'adha. Saniin booda egaa raawwattaniin booda bakka ekspoortiitu kana tuxxanii daawunloodii godhattu jechuudha hin bu'aa.
amma kunoo naa bu'ee chindan jedheeni gaarii keessatti bu'achuudha. Kalatumaan immoo amma eegan buufadheetii kee YouTube keessa seenetiin YouTube koo keessa kan seenee mallattoo ida'uu kan al takkee tuxxanii saniin booda eega mallattoo ida'uu tuxxanii viidiyoo amma waraabne sana hin fiddanii saniin neekisti gootanii achiin akkanatti isinii fidaa bakkee kanatti waan viidiyoo sana ibsu barreeffachuu hin dandeechanii suura yookiin barreeffama iskiriinii irratti barraa'u viidiyoo kan biraan isinii hojjedha akka itti hojjetattanii jechuudha. Amma garuu waan viidiyoo keessan ibsu bakkee kanatti bakka kireetitti ijoo kana jala viidiyoo keessaniitiin barreessuu saniin booda upload gootu jechuudha. Akkanattidha. Kuni haga naa galeedha. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentiirra naa kaa viidiyoo kan biraan amma dhufutti baay'ee.